Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota Gannat Gadii rakkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jirra jirtu alhamdulillah. Har'a nyaata kabsaa qurxummii kabsaa hojjechuudhaan dhufee qamamii qopheeffadhee qabaasitti falfil aswad kammool kusbaraa irdiidha. Leeyimoona daakame jechuudha. Leeyimoona goggogaa fi soogiddaa qurxummii dhiqamee bishaanirraa sirriitti goofamee niin qaba. Haala argitan kanaan qurxummiin kan mummurame jechuudha. Qimamii qopheeffadhe kana qurxummiin kan koo akka wal fudhatu akka booda qurxummii yeroo nyaatamu qimamiidha wal fudhatu soogidda faana akka wal fudhatuuf sirriitti diba. Erga dibeen booda xiqqoo fillaajaa yookiin fireezaraa daqiiqaa xiqqoo dhafoo ta'e fireezaraa xiqqoo immoo daqiiqaa dheeraa qabaattan immoo fillaajaa kaayuu dandeettanii. An daqiiqaa xiqqoon qabu waan ta'eef fireezaraan kaa'ee kan lamaan keessaa kanuma isinitti mijatutti akka daqiiqaa keessaniitiin fayyadamuu dandeettanii qimamichaan sirriitti waliin ga'uu qabdanii asitti immoo amma filfilruumii yookiin immoo qaaraa gurguddaa kuzbaraa waraqa leeyimoonii fi shunkurtii kan qopheeffadhe jechuudha. Kana qulaalleen sameena yookiin zubdaa isaanii jechuudha. Samen bagariidhaan kan fayyadame samena horii yookiin dhadhaa horii jechuudha. Kan hin fayyadame jechuudha. Haala argitan kanaan qopheeffadhee jira. Zayitii koo itti buusee zayituunaan fayyadaman yeroo hedduu zayituunaa fi samena walitti dabalee sitti yeroo qulaalla'u nu samena koo argitanii itti dabaleen jira. Qurxummicha ni xabbastu jechuudha. Addatti ni xabbastu maaliif qurxummii yoo hin xabbasne isin jala ruuzii keessatti caccabaa jechuudha. Ni caccabaa ni bututa waan ta'eef dura xabbasamuu qaba qurxummiin erga fillaajaadhaa baastan booda xabbafamuu qaba jechuudha. Asitti nu zayituunaan xabbasaa jira. Yeroo hedduu zayitiin fayyadamu manaan jirutti dhorkaadha. Zayitiin fayyadamu waan ta'eef zayituunaan xabbasa. Hooma kamuu waan xabbafamu zayituunaan xabbasa. Zayituun amala isaatti zayitii ofitti qabatu qaba. Yoo zayituun waa xabbasan garuu zayituun dhibeen qabu waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Yaa namoonni viidiyoo kana ilaaltan namootuma biyya arabaa jiru waan ta'eef waanuma warri isinii biteen hojjettanii garuu ani zayituunaan hojjedha. Haala argitan kanaan honoo zayituunaan qurxummii xabbaseera. Wannitti immoo shunkurtii qulaalla'aa jira akka sa'aatiin naa ga'uuf jechuudha. Wallaa hedduu nyaata mi'aayaa fi mashallah tabarakallah daddafee nyaata namaa ga'uu fi hedduu nyaata mi'aadha. Dhiifama sagalee kootiif akkuma hirribaa ka'een sagalee kana itti waraabaa jira viidiyootti jechuudha. Viidiyoon dura waraabamee kaayamee garuu sagaleen distiich jettooma homaa irraa balleessuudhaaf jedhee sagaleen itti galchee sanirraa waraabeeti. Kunoo haala argitan kanaan xabbasee baasee qurxummii kooti. Qimamii waan an fayyadamaa garuuyyuu waan biraallee fayyadamuu dandeettanii xaamiin tokko isin dhufuu baatee garuu viidiyoo isiitirra ilaallee teettanii akkanaan ammarrarreef jechuudha. Mashallah. Qurxummiin yaa nyaata keessaa nyaata barbaachisaa ta'us hedduu mi'aawa hedduu. Yaa viidiyoo alaaltan jedheetiin cabdise. Asitti filfilruumiin fayyadamee jira. Filfilruumii aynata qabdan fayyadamuu dandeettanii kuzbaraa timaatimii amma akkamitti akka walitti aqlaloon argitanii baalli argitan kun immoo waraqa leeyimoon baala leeyimoonaati waraqata leeyimoonaati. Kanuma xabbase sanitti naqee kanuma qurxummii xabbase sanitti naqulaallee maaliif zayituuna waan ta'eef jechuudha. Zayituunaa fi samena waan ta'eef jechuudha. Samena yoo dhabdan zubdaallee fayyadamuu dandeettanii. Qullubbii adii fi waraqa leeyimoona san itti godheen jira. Hedduu xaamii kennaaf waraqa leeyimoonni kun immoo mashallah. Qimamii reefu qopheeffadhee argitan kanuma qurxummii irratti naqesan asitti illee jechuudha. Kuzbaraa, filfil aswad, kammool
irdii jechuudha. Asittillee qimamii qabdan gurguddaarraa hundarraayyuu jechuudha. Kan hin daakaminirraa qurunfuu, zanjabiil, baala kana malka jedhamuun beeku, filfila aswad, kuzbara, kammuul waan qabdan qimamii mana keessa jiru hundaayyuu fayyadamuu dandeettanii. Hunoo haala argitan kanaan timaatimii, qaariyaa, deebi'eetiniin immoo filfilruumii, kuzbaraa bakkuma takkanatti naqee haala argitan kanaan urgaan isaa maashaallah hedduu tolaadha urgaan isaa jechuudha. Haala argitan kanaan qurxummii kaaqulaallee isanitti bishaan itti naqee qurxummii itti naqee dhiifama bakka kanatti viidiyoo waraabuun dagadhe. Erga kana qulaallee bilchaate qulleetii bilchaate sanitti waan qulaallee sanittiin qurxummii naqee bishaanitti naqee qurxummiitti naqee jechuudha. Xiqqoo qurxummiin xaamii qulleetii wajjin waraa fudhatuuf kushinaa wajjin jechuudha. Ammoo keessaa baasee hin jira. Haala argitan kanaan keessaa guuree aarri affane wallahi nyaata hedduu mi'aa jechuudha. Haala argitan kanaan burcuqqoo sagal kan dhiqameen qaba. Keessummaa qabna tureyyuu guyyaa san nama ziyaadaadha waan taateef ruuzii dhiqee itti naqee jechuudha. Ibidda qannasee daqiiqaa dheeraadhaaf hin kaa'ee ibidda qannasuu qabda yeroo ruuzii hojjettanii. Yoo ibiddi jala shiddan immoo xaamii isiniin kennu isin jalaa gubatu yookiin immoo isin jalaa kun bilchaatee kun osoo hin bilchaatin hafuun mala waan ta'eef haala kanaan bishaan keessan ergetti ilaaltanii soqiddi keessan itti ga'u ergetti ilaaltaniin booda gaskiiraan qadaaddanii sa'a dheeraaf daqiiqaa dheeraadhaaf ibidda qannastanii kaayuu qabdan jechuudha. Haala argitan kanaan ruuziin keenya bilchaatee nu maashaallah hedduu nyaata mi'aadha. Yaalaa warri qurxummii hojjetuudhaaf barbaaddan yookiin mana keessan keessa qurxummiin jiraate akkamitti hojjennu maal hojjennu jettanii waxii ammoo godhuurra haala kanaan godhuu dandeettanii. Dhumarratti nu ruuziin erga akka bilchaate beekeerra daqiiqaa xiqqoodhaaf qurxummiin bishaan keessaa baasee duratti waan taateef bishaan sun akka irraa goggoguuf itti deebistanii qadaaddanii daqiiqaa xiqqoodhaaf waliin haa turu. Xiqqaate daqiiqaa 10 akka ruuziin bishaan fixate erga ilaaltanii booda jechuudha. Ruuzillee daqiiqaa xiqqoo ni barbaada waan ta'eef xiqqoo ganaadha waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan deebistanii gaskiira fayyadamaa yeroo hedduu yoo hojjettanii yoo affanamu sirriitti walga'ee bilchaatuudhaaf hafuurri sun keessa gad deebi'a waan ta'eef jechuudha. Gurree distii jalaan gaskiiratti godhama. Kunoo qurxummiin koo amma daqiiqaa 10 booda deebi'ee irraa yaasa. Maaliif amma ruuza kalaasa ruuza qopheessuuf waan ta'eef ruuzii jala baasuuf galabbaxuu hin barbaadu. Sababii qurxummiin jala oolaa tartiibaan godhatu waan ta'eef jechuudha. Salaaxaa waan barbaadan itti waan mana keessan keessatti nyaachuudhaaf isinii tolu itti fayyadamuu dandeettanii. Salaaxaa tahinaa fayyadamuu dandeettanii salaaxaa barbaadan jechuudha. Kunoo amma haala kanaan galabbaxaa jira ruuzii. Maashaallah. Maashaallah. Kunoo haala argitan kanaan galabbaxee ruuzii maashaallah fireen isaa dhaabbataadha. Hedduu tolaadha. Amma argitanii qurxummii fidee irratti tartiibatti godhee qopheessaa jechuudha. Nyaanni koo yeroo xiqqoo keessatti qophaa'ee nyaata sa'aatii fudhatullee miti yoo bilchaatullee haa ta'u nyaatni sa'aatii 1-2 yoo fudhate viidiyoon isaa 1-2 waraabamu gabaabamee editiin godhamee gadhiifamu waan ta'eef garuuyyuu nyaata sa'aatii fudhatu miti yeroo hojjetamu jechuudha. Haguma qurxummii xabbasan san qofa wanni yeroo namarraa fixu filfila aswad kana qamama gurgurtaa irraa kaasaan jira jaalladhu yoo wajjin qophaa'e waan ta'eef. Haala kanaan qurxummii fidee irratti tartiiba godha. Qurxummii reefu irraa yaasa jechuudha.
Hedduu mi'aa wallaahi hedduu mi'aa. Warri keenya nyaatanii hedduu du'aa naa godhan. Yeroo tokko ijoolleen tokko ana maaltu na galchee ani wayiin hojiidhaan dhufee ani wayiin nyaataan dhufee markadhee nyaata isii jalatti dalagaa minamna itti ammoo yaan abbaadhaa fi isin dubartiidhaa nama gurguddaadhaa daa'immanii miti galtanii jireenya qabatanii jireenya keessan keessatti boru giraata gaabbaatanii tawazaggabdanii dhaabbatu irra har'umaan mooyaa barattanii waan argitan hunda yaaluun erga wanni hojjetamuu jiraate yaalaa waan hunda isiniin jedha hunoo maashaallah tabaarakallaa maashaallah haala kanaan qophaa'ee nyaanni jedhama galatooma.